Odi durii teenya kutaa lammaffaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna dura zamzamarraa eegalla. Dur tokko jedha. Namtittiin tokkoo fi namticha tokko osuma wajjin jiraatanii Hayyee. isiin ofirraa ooftee tiniin ofii marqaa godhatti jedha. Achumaan isiin godhatti inni immoo ima deema jedha. Galee guyyaa tokko si maa jaartiin tiyyatuun guyyaa maaliif na wajjin nyaatu diddii jedheen. Isiin ofii si ooftee ofii manatti waa godhatti. Lammaata guyyaa tokko fuudhii deemi ofiinuu booloftee si wajjin nyaattee jedheen. Kaanii har'a beenummee na wajjin oduu ol ta'edheen. Kaanii deema. Gizee deemanii jedhanii isiin immoo maali eenyu si yaama jenna ganda ebaluutti moo naa kenni jedhe. Jettee malee jirtee turte. Isiin ni beeloyte. Ammalee jetteetu maaltu si yaama ganda kanatti bar mooyya argannee kutumaa dhabne naan jedhe jettee. Amma kaanii galgala gizee galan. Qooshan isiin godhattee deemtellee bahuu fi didee jennaan isiin immoo amma liixii qooshaa san dhuyidee garaan bokokee galgala udaan na qabi jettee udaan na qabi jetteen jennaan hubboo kanatti udaanii ganama gurguramaa deemnee magaalatti gurgurraa jedheen. Udaanummaa sun. Achumaan hubbootti udaantee ganama ka'anii dhaqan amma. Magaalaa isiin na dura deemi jedheen isiidhaan na dura deemi jedheeni ofii immoo duuba deeme ulee harkaa qaba irratti dha'ee magaalaa keessatti irratti dha'ee irratti cabsee namni irratti itti golfee isiin immoo cubaafattee maraattee fiigaa taate. Saniifuu jaartiin jaarsan shaawwadinaa. Amma immoo karaa Khadiir isin dabarsinee jirra gaa odi durii isaatii wajjin mee turtii gaarii isiniin jenna. Dur tokko yaan. Eeshi. Odi duriidha. Kutaa meeqaffaa keessa jirta? Lammaffaa. Dur tokko yaan. Hayyee. Re'ee fi hoolaa fi harree wajjiyaa yaan. Hayyee. Re'ee fi hoolaa fi harree. Waa sadii. Hayyee itti fufime. Osuma wajjiyaaniiti. Isi waraabessa dhufan jaanitti dhiinaan. Oggaa itti waraabessa agarraan waraabessi eessa yaatanii jeen. Karam yaatan jennaaniin abbaa manaa dhukkube kalloo waraabessaa fi daadhaa nuun jaanii jennaan waraabessi ka'ee dura fiige jaan oggaa dura fiigu san jalaa dhabameeti hawaasa bineensa gaara jiru guutuu itti hime jaan itti himnaan maali huno akkanatti tanaaf edanii akkam goonaa haa mari'annu jennaan muka guddaa alatti walitti qabaman jaan oggaa walitti qabaman reef harrichi jalaa deebee jaan osuma oggaa deemu kara deemu jira kara galaa oggaa inni deemu huno reefun tanaawu bineensi nu nyaatekke niin deemaa ammaan tana gana as biran dabru jennaan jalaa deebee jaan oggaa jalaa deebu bakka waraabessaa walit dhufan jaan kara walgayisanii deemu jiru. Oggaa walit dhufan bishaan dhugu jiranii sila gaafa kee kanan sodaadde malee si nyaadhaa jennaan. Harreedhaan jaa? Hayyee. Si nyaadhaa sila jennaan gaafa kee kanan sodaadde malee jennaan bar kun gaafaa miti gurra malee maal sodaattaa miti kun bar gaafaa miti jee waliin dhee jaan boot oggaa inni godhu. Gurra waliin dhee harreen. Harrichi? Ka'ee dura fiige huno oggaa inni akkas jiru waraabessi ari'ee nyaate oggaa ari'ee nyaatommaa dhaqe jaa walgayii. Reefi harreen reefi hoolaan itti halkanooyinaan muka sankoran jaa muka guddaa sankorraan waraabessi bineensonni guutuun acheera walitti qabaman jaan. Oggaa walitti qabamanii silaa isaan acheera jiranii hoolaan fincaan na qabee jetteen jaan. Hoolaan ni fincaan? Fincaan na qabee jennaan dhibii takkitti irra nutti hin buusini yoo irra buufte nu arganiiti mukarra gaqqabii fincaan jetteen reen. Ayyee huno akkas jennaaniin bakka gaqqabdee fincaanti jedhan. Bineensonni walgahii muka san jala jiran? Hayyee. Oggaa walitti qabamanii jiran isaanii achi gaqqabdee fincaantu ni muyide jedhan. Reen tun isaanuma eeydii nu muyide jedhan. Hoolaan mugee? Hoolaan muynaan bakka
amma muuge akkamin ta'a jetteen jan nutti rafini yoo asirraa kufte nun dhiisanii jennaan hay huno muyde ja amma waggaa muydee silaa osuma muydu kaisiin himuugin jettuun muydee bakka boodarra kaate achirraa kufte jan waggaa achirraa diiw waraabsa jettu harree qabdu gudduma qabi gaa jennaan waraabessi bineensonni guutuun kaanii dura horiyan jan dura horiinaan bakka hilleettiin hilleessi bakka qoreen agamsaa gurra hana qabe gurra hana qabnaan an dubbii isan keessan jiru an dubbii isan keessan jiru jee achee kaayee fiige jen Irifatee fiigenni. Aya bineensonni hundi horiyan. Qilleensi immoo an dubbii tana keessan jiru jaan. Qoreen agamsaa qabnaan akkas jee bakka achi ka'ee dura bineensonni guutuun jalaabee hoolaan achirra deebitee bultee eegasii bakka kara galaa jechaan. Akkasirratti muramtee jechuudha. Ayyeegaa hordoftoota keenya oduu duriin kutaan lammaffaa qabanne xumurree kutaan sadaffaan ammallee itti fufaan siin jaa kutaan sadaffaan itti fufa.